Kata istirahan guyyaa har'aan isiniin jedha. Baay'ee tokko namatti tola. Kan xaawula dizaayinii isaatu dhufee jira. Gaagura biyya keenyaa fakkaata garuu. Kana keessa garuu nama tokko dhabuu kotti naggadda. Kun immoo bilbila sakka'atteeti gara achi dhiibdee dhaabatti. Kana bari'uuf abdii of keessaa qabne boobsa nama nyaatu. Yaan birmatamne gabaabjuun jireenya namarraa fagaatu. Waaw, alhadiiqa. Baay'ee tokko namatti tola. Kun xaawula nyaataaf kan qophaa'edha. Bakki kuni baay'ee namatti tola hadiiqaansa. Baala bicha. Bishaan illee bakka itti faca'a. Iskana bakka taa'umsaati. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa. Gaaddisa qaba. Yeroo ho'a kanaa immoo egaa baay'ee nama barbaachisa. Kunoo bishaan bakka itti ijoolleen taphatanii. Amma nam tokko illee keessa hin jiru. Ganaa hundumtuu ufee kana guuta. Manni isaa baay'ee gibbii guddaadha dhugaa. Kan dhiirotaaf kan shamarraniiti. Baay'ee bosona fakkaata kun immoo. Xinnoo aduu waan jiruuf carar jedha. Xiqqoo aduu waan jiruuf carar jedha. Baay'ee namatti tola dhugaa. Gaaddisa qaba baay'ee. Morjee hajjoolee. Afaan Arabaatti morjee jedhama kuni. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Xinnoo aduu waan jiruuf baay'ee carar jedha. Viidiyoo isaallee qulqullina qabaachuu dhiisuu danda'a. Barriin uumoftoodha. Banaa jira barriin. Kun immoo kan dhiirotaati. Kun kan dhiirotaati jechuudha. Habaaboon kun baay'ee tokko nama rafti. Waaw. Kas kun immoo oneerayyuu hin qulleessan. As kana namni taa'ee hin beeku ta'e hin beeku. Lafti isaas hin qulqulloone. Gaaddisallee qaba ture. Kan shamarraniiti jechuudha. Kun fooqee amma lafaa jechuudha. Kana qofaa miti gibbiin isaa achuma sokka. Gaastaraha baay'ee guddaa. Kanammoo egaa maggaarajaa godhataniiru maggaarajaa. Maaliif egaa dhiironniif shamarroon akka waliin argineef jechuudha. Kana shamarraniif dhiira gidduutti suudii aadaa suudii daga kuni akkasitti maggaarajaa godhatanii jiru. Akkuma hadiiqaa karaa duubaan argitan kan shamarraniiti.
kun immoo kan dhiirotaati jechuudha. Asii kunoo majlisa dhiirotaa. Majlisni dhiirotaa kana fakkaata, baay'ee namatti tola. Akkas amma ga hundumtuu ufanii as taa'uuf hundumtuu qophaa'eeti jira. Kuni bakka itti harmoolii yookaan madaamonni ta'anii sila Suudii keessatti akkuma beekamu harmoolii abbooliin egaa iddoo tokko ta'anii kun amma jechuudha deeskii yookaan xaawula dizaayinii isaatu dhufee jira. Gaagura biyya keenyaa fakkaata garuu. Kun tokko tokko isaarra shokolaataa yookaan keekii waanumti barbaadee jira. Xaawula. Wow. Wow. Ugaa baay'ee tokko namatti tola majlisni kuni. Kun immoo kan dhiirotaatti ta'e kan shamarranii ta'e beeku dhugaa kutaa kutaa san baay'ata. Waa. Soofaan isaa yookaan bareeda isa. Wow. Baay'ee das nama jedha dhugaa ijumaan ilaalanii. Barreessa mastaayitiidha. Sabni baay'ee bareesolii gada adeema. Sekamtu cufama. Cufaayi wallaalu. Kunoo kana fakkaata istiraahaan guyyaa har'aan isiniin jedha. Waan hundumtuun jira, bishaan hin jira, mukooleen garaagaraa hin jira, habaaboon garaagaraa hin jira. Baay'ee tokko namatti tola. Siree madaamii deemnee jirra. Kun hundumtuu jechuudha mana ishee jirutu hin taane hundumtuu mana isaatii ufee illee asitti wal arginee jirra isiniin jedha. Misoomarra jira hundumtuu. Inni kan Filippiniidha, inni kan Keeniyaadha isiniin jedha. Garuu Itoophiyaa nama tokkodha arganne. As qofaa miti bakkee kan ijoollee eeganii jiru. Istirahaaf jedhanii walitti qabamanii jiru ga'iidii kanarratti jechuudha. Jirtu akkam fayyaa keessanii har'a walgahii namootatu as jira. Filippinii fi Keeniyaatu walgahee jira. Kana keessa garuu nama tokko dhabuu kotti naggadda. Kunis Filippiniidha. Dinicha kukkutaa jirti, warri sun immoo Keeniyaadha. Kun immoo bilbila sakka'atteeti gara achi dhiibdee dhaabatti. Oh my god. Hundumtuu hojii mataa isaarra jira. Inni kaan janna isaa otuma hojjetu. Kun waan hundumaa keessaa hin qabdu. Ergoon ofitti gootee dhaabbatti. Itoophiyaa nama tokko hin dhabe jechuudha. Guyyaa kaleessa istirahaa oollee hundumtuu yoo jechuudha fiffidatanii dhufanii jiranii. Garuu ani nama biyya koo tokko isheedhaan dhabe jechuudha.
Hey. Ada live? Ada video? La-